Ilmi namaa doof dhalatee kan biyyee hanqatu hin jiru. Kanaaf warki koo fuuncaa sibiilaan hidhamee rasaasa faashistiin reebamuu koorraa akkuma gootota biyya koo dhukaasee qabsaa'ee dhaadadhee morma hudhee hudhamee kokkeetti wal qabee ajjeesee du'uun filadha jechuudhaan mana hidhaa dukkana biyya ormaatii ba'uun gaara bosonaa fi miciree qaxxaamuruun faranjii hoogganee mo'icha guddaatiin goolabe. Yeroo ammaa kana goota kana suuraaf seenaadhaan qofa arganna. Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya, kun qophii keenya nam jabaatii goota lixa biiftuutii hanga xaaliyaanitti gootummaa isaa lallabate Leetinaal Koloneel Abdiisaa Agaa. Gootichi jilbi Oromoo biqilchee addunyaaf gumaache kun faashistoota isa booji'uun biyya isaatii baasanii biyya isaaniitti hiraarsan kanaaf adabbii maluu isaaniif kennuuf mana hidhaatii miliqee bosona biyya faashistii akka bosona biyya abbaa isaatii keessa naanna'ee umurii isaa ijoollummaan nama gumaa dhiiga biyya isaa baaseedha. Bosona biyya ormaatti beela'ee dheeboteera. Bosona biyya ormaa akka boroo abbaa isaatti keessa naanna'ee sanyii faashistootaa hoggantoota isaanii waliin ba'uuf galuu isaan dhorkeedha. Bara sanatti faashistii yaaddoo keessa kan galche fagoof dhiyootti maqaasaa kan beeksise gootummaa isaa kanaan kan jajamu namoota adiif afrikaanota of jala hiriirsuun gootummaa gurraachota Awurooppaaf addunyaatti mul'iseera. Dhugaadha, gadameessi haadha Oromoo gootota baay'ee biyya kanaaf gumaachee ture. Gurraachota hundaaf mallattoo ittiin boonu ta'ee horaa fi tulluu gaaraaf sulula faashistootaa irratti adda durummaadhaan akka urjii ifee mul'ate. Dhiira mudhii sinnaaraa kan iji barbadaa Leetinaal Koloneel Abdiisaa Agaa. Lixa Oromiyaa Wallagga Najjootti bara 1919 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhalate. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra Maariyaam seenee afaan Amaaraa barachuudhaan dubbisuu fi barreessuu barate. Bara 1927 mana barumsaa Misiyoonii Najjoo seenee afaan Ingiliziis barateera. Yeroo umurii isaa waggaa 12 abbaan Abdiisaa obboleessa isaa ajjeesee mana hidhaa gale. Abdiisaan kana oliyyatee abbaa isaa gallakkisiisuuf gara Finfinnee yoo deemeyyuu abbaan isaa dhumarratti murtii du'aatiin ajjeefame. Seenaa Abdiisaa Agaa maatii irraa qorachuun barreessaa Alamaayyoo Tarreessaa afaan Amaaraan kan qopheesse barreessaa Sirreessaa Nagarii akka ibsutti. Abdiisaan dhalatee umurii isaa waggaa 12tti. Abbaan isaa lola waa'ee dhaalmaan wal qabatee obboleessa isaa hangafaa obbo Hundeessaa Gadaa eebootiin sababa ajjeesaniif mana hidhaatti darbataman. Uumamuun dhimma kanaa Abdiisaa fi haadha isaatiif rakkootiin sammuu guddaa ture. Bitaa itti galee umurii isaa ijoollummaan umurii isaa ol akka yaaduu fi boqonnaa kan isa dhorke ta'e. Haa ta'uyyuu malee gaddi ijoollummaan isa mo'atee abbaa isaa mana hidhaatii baraaruuf yaaluu irraa isa hin dhorkine. Sababa kanaan umurii isaa ijoollummaa kanaan abbaa isaa oolfachuudhaaf jecha maanguddoota biyyaa firoota isaa kan biroo waliin ta'uun akka seera Oromootti gumaa baasee maatii warra du'ee araara gaafate. Maatiin obbo Hundeessaa obbo Hundeessaatti gaddaan dhooftuu gaddanillee seera gumaa baasaa Oromoo jalaa didamuu waan hin danda'amneef akkasumas sirna gumaa baasaa booda lola biraa yookaan haaloo ba'uun biraa akka abaarsaatti waan ilaalamuuf sirna gumaa dhiiga baasaatiin araaraman. Maatiin Abdiisaa gumaa baasuuf haaluma araara gaafataniin ulaan ba'ee kallachi ba'ee firoonni maatii lameenii eeboo lafa ka'anii gidduu isaaniitti dhiigni dhangala'ee harka isaaniitti dhiiga godhanii gumaan ba'ee araarris bu'e. Araarri bu'uurraa kan ka'e Abdiisaan haadha isaa akkasumas firoottan isaanii gidduutti gammachuun uumamee jechaan kan ibsamuun turre. Abbaan Abdiisaa yeroo dhiyootti mana hidhaatti akka ba'u firoonni hunduu yaadanii. Abdiisaanis kun akka ta'uuf gara mana murtii Naqamtee deemee ragaaf mallattootiin maatiin lamaan akka seera Oromootti araaramneerra jedhu qabatee dhiyaate. Garuu kan inni abdate karaatti dura hafee waraqaan dhiyeeffate mana murtii olaanaa Finfinnee jirutti akka ergame itti himame. Garuu kan Finfinneetti ergame sanada araaraanni abdate osoo hin taane
abbaa Abdiisaa ture. Abbaan Abdiisaa Finfinneetti akka hidhaman taasifaman. Abbaan isaa Finfinneetti hidhamuunsaa Abdiisaaf waan hin yaadamne ture. Guyyaa abbaan isaa hidhaatii itti hiikamu itti dheerate. Haa ta'u malee osoo abdiin kutatiin araararra osoo jiranii abbaan isaa sababa maaliitiif gara Finfinneetti akka ergaman gaafate. Manni murtichaas waliigaltee lameenii Finfinneetti akka ergee Abdiisaaf beeksise. Yeroo kanatti guyyaa abbaan isaa mana hidhaatii ba'utti dheeratullee abdii biraan keessa isaatti akka lalisu taasise. Tarkaanfii boqonnaa biraatiif lubbuu isaaf boqonnaa kenne. Kanaafis Abdiisaa Faatisaa akka jalqabanitti xumuruuf mudhii jabeeffatanii ka'an. Xalaa mana murtii Naqamteetti barreeffamte sun osoo isaaniin dursin miila isaaniin gara Finfinneetti fuulleeffatan. Deemsa miilaa guyyaa 15 booda Finfinnee ga'an. Yeroo kanatti Abdiisaan guyyaa kan yaadu ture, halkan abjuusaa kan ture waan tokko ture. Abbaa koo sana, eeyyee abbaa koo isa na jaallatu. Isaanirraa yoo fagaate mufatu, hidhaarraa hiiksisuuf ammas abbaa koo jedhee akkan hordofuuf hawwiin caalu anarra buleera jedhe. Dubbiin isaa ija koo dura jira. Xabaaf gammachuu isaa sana yeroo yaadadhu imimmaantu na'udha. Hojii waaqaa maaltu beekaa? Akka tasaa bilisaan hiikamee ana bira dhaabbatee na haasofsiisa ta'a. Ammallee dhimmichi dhumateera. Abbootiin murtiis hin yaadda'inaan jedhanii jiru. Maaltu na sodaachisa ree jechuudhaan akka yaadee ni dubbata ture. Hawwiiniif abdiin isaa hundi karaatti hafanii, dadhabbiin isaa hunduu boolla buute. Abdiisaan mudannoo isaa yeroo sanaa yeroo ibsu, xumurri bu'aa dadhabbii kootii hundumaa gadda akka ta'uuf kun mallattoo isa jalqabaa ta'uu danda'a jechuudhaan ture. Abdiisaatti gaddi hadhooftuun dhaga'amtus abbaasaa akka deebi'ee hin arganne hubate. Abbaan Abdiisaas ni ajjeefame. Eddan dhaladheen teenye iddoo garaa koo hin geenye. Ani numan kurkura dideena su kurkura. Akka qunnaa gurguraa yooman taa'ee mucaan kee ankaaksee cabe malee. Akka isheen dhabe malee. Yaa warra keenyaa qaataa isin maal ooltan laata? Dideenatti jabaata. Tulluu maaliin naanna'ee baatuu maaliitu naan ba'ee? Uffee naagameera kaa anoorafameera kaa of illee jedheen beeku injiraan mataa kootii namni funaaneen fixu yoo dibaan fixe malee dhibee garaa koo keessaa hacuuccaan irra ga'ee an odeessee hin fixu yoo barri fixe malee jechuudhaan quuqqaa garaa isaatii gadda waa'ee abbaa isaatiif keessa isaatti kuufame sana geerarsaan ibsate. Gocha kanaan kan gaddee fi aare Abdiisaan umurii waggaa 14tti waraana Itoophiyaatti dabalame. Bara 1932 akaadaamii waraanaa holataa seenee waraana barachuun ajajaa 10 ta'uudhaan eebbifame. Yeroo waraanni Xaaliyaanii Itoophiyaa qabatu Abdiisaanis waraana kanarratti loltuu ta'ee hirmaatee ture. Hiriyoota isaa wajjin diina Wallaggaa qabate buqqisuuf gara Wallaggaa deeme. Boodarras hiriyoota isaa du'arraa hafan 30 wajjin booji'amee jalqaba Jimmaatti hidhame. Hiriyoota isaa wajjin ji'a tokko booda Jimmaarraa gara Finfinneetti dabarfamanii ji'a 2 hidhaman. Ji'a 2 boodas mana hidhaatii gallakkifaman. Bara 1936 Giraaziyaaniitti boombiin darbatamee waan madaa'eef Abdiisaan namoota 42 wajjin qabamee karaa Miswaatiin gara Moqaadishoo geeffamuun achitti hidhaman. Namoota Abdiisaa wajjin holataatti baratan keessaa nama 18 erga ajjeesanii booda namoota 30 hafan Xaaliyaanii geessanii mana hidhaa kuusaa odola Siisilii keessatti argamutti hidhame. Achitti kaapteen Juuliyoo goota Yugoozilaaviin wal bare. Mana hidhaattis Abdiisaa fi kaapteen Juuliyoon michuu ta'an. Waliinis mana hidhaa keessaa badanii miliqan. Isaanii wajjin hidhamtoota 10 ol ta'an fudhatanii ba'anii bosonatti galan. Guyyaa muraasa booda mana hidhaa sanatti geggeessummaa Abdiisaatiin halkan deebi'an. Abdiisaa Xaaliyaanonni hedduu sodaatu turan. Abdiisaan eegdota mana hidhaa sana hudhee ajjeese. Itti aansuun Juuliyoo wajjin uffata eegdota mana hidhaa sanaa fudhatanii uffatan. Meeshaa waraanaa eegdota sanas qabatanii eegduu mana hidhaa sana fakkaachuun karaarra dhaabbachuu jalqaban.
Abdiisaa fi Juuliyoon buufata sana keessa seenuudhaan hidhamtoota hundaa gallakkisan. Qondaaltota Xaaliyaanii buufata sana keessa jiraniin wal waraananii meeshaa isaaniif rasaasa isaanii saamanii konkolaattota meeshaa waraanaa fe'an booji'anii gara bosonaatti deebi'an. Abdiisaan fa'aa haaluma kanaan loluun hidhamtoota baasuu, baankii, mana kuusaa mootummaa fi buufata kuusaa saamuu itti fufan. Kanaanis lakkoofsi garee isaa guddatee waraana ta'e. Mootummaan faashistii Xaaliyaanis waraana isaan irratti bane. Gareen kunis Abdiisaa geggeessaa isaa godhachuun filatee sadarkaa meejarii isaaf kenne. Xaaliyaanonnis Abdiisaa baay'ee sodaatu turan. Sodaa kanatti fayyadamuun saamtonni Xaaliyaanii fuula isaanii gurraacha dibanii Abdiisaa fakkaachuun baankii fi manneen namaa saamuu jalqaban. Abdiisaanis jarreen hojii hamaa kanaan maqaasaa xureessan kana qabee ajjeesaa ture. Mootummaan Xaaliyaanii Abdiisaa qabuuf yaalii guddaa gochaa ture garuu hin dandeenye. Kun ta'uu dinnaan Abdiisaa aangoo guddaa sii kennina jechuudhaan garee isaaniitti akka dabalamu gochuuf yaalan. Abdiisaan garuu kana hin fudhanne. Boodarra waraanni addunyaa lammaffaan jalqabame. Humni Allied Britain, US, Firaansii fi Raashiyaan Meejar Abdiisaa, Kaapteen Juuliyoo fi garee isaaniitiif beekamtii kennuun meeshaa waraanaa fi gargaarsa kan biraa dhiyeessuuf jalqaban. Meejar Abdiisaan waraana paartisaanotaa kan addunyaa kan Ameerikaanotaa, Faransaawota, Ingilizootaa fi Itoophiyaanotaa of keessaa qabu akka geggeessuuf filatame. Kaapteen Juuliyoon ammoo paartisaanota Yugoslaaf akka geggeessuudhaaf filatame. Haala kana paartisaanonni duraan baay'een isaanii hidhamtoota kan turan Xaaliyaanii dadhabsiisuun kufaatii isaaniitiif karaa banan. Meejar Abdiisaan goota waraana addunyaa lammaffaa irratti magaalaa Room booji'eedha. Warri Birteenis Abdiisaa ajajaa poolisii waraana British godhanii yoo filatan, Jeermanii akka waraanuufis gara Jeermanitti ergan. Achittis Naazii Jeermaniidhaan magaalaa adda addaa keessatti loluun isaan mo'eera. Dhumarrattis balleen alaabaa Birtishii fi Itoophiyaa fannifachuudhaan seenee gootummaa isaa addunyaatti agarsiiseera. Dhuma waraana addunyaa lammaffaa irratti warri British, Kanaadaa fi Ameerikaa aangoo guddaa akka isaaf kennan itti himuun akka loltuu isaaniitti dabalamu gaafatan. Abdiisaan garuu gara biyya isaatti deebi'u akka barbaadu itti himuun dide. Deebiin warra Allaayidii waan aarseef yeroo Xaaliyaaniin lolaa turetti biyya barbadeessite jechuudhaan himannaa irratti banan. Warri Firaans, British, Ameerikaa fi amma tokko Raashiyaa haala kanaan isa balaaleffatanii himannaa irratti banan. Akka carraa ta'e Jeneraalli Birteen kan duraan badhaasa Abdiisaaf kennee beeku tokko akka Abdiisaan gallakkifamuuf tattaafachuudhaan hidhaasaarraa gara adabbii qarshiitti jijjiirsiseefi. Qarshii kanas Abdiisaa fi mootummaa Biriitishtu kaffale. Abdiisaanis gallakkifame. Ogeessa waraanaa ta'ullee hammina waraanaa goota xiinxalee jibbees ture Abdiisaan. Uumamni ilma namaa baay'ee na dinqisiisa. Addunyaa kanarratti moototni misoomsoo fi ajjeestonni akka ka'an nan hubadhe. Isaan dha'icha olii dhufanidhas nan jedhe. Kabajamaa kan ta'e lubbuun ilmaan namootaa mootota of toltota kanaan irra lafaa kanarraa akkasumaan dhabamsiifamuusaas nan ilaale. Fedhii fi faayidaa mataa isaanii guuttachuuf umurii barcuma isaanii dheereffachuuf wanta quufti isaan gootes nan yaadadhe. Saboota ana dura turan irratti of tuulummaa Hiitlerii fi Musoloonii dudduuba deebi'ee akka yaadadhu kan na taasisan kitaabota seenaa nan balleesse. Akkamitti namni tokko nama akka isaatii irratti garaa jabaata jedhees nan dinqame jedha Abdiisaan. Dhuguma gootni gara laafessa. Firootaa fi ilmaan namootaa kamirratti iyyuu miidhaa raawwatu ijattiin taa'ee ilaalu gootni qabu. Sodaatee rommee gootni taa'uu fi garaa tasgabbaa qabu argamee hin beeku. Eessayyuu yoo deeme wanti kamiyyuu yoo sarra ga'e miira tasgabba'aa fi lapheensaa kiraara kan rukutu. Gootni sodaataa laphee dabeessaa qabu yoomiyyuu hin uumamu. Goota kana kan rakkisee biyyaaf ardii abbaa isaatii baasee biyya warra adeetti hirriba dhoowwatee dachee Awurooppaa irrattis gochaaf seenaa haaraa kan raawwachiisee dhugaa kanaadha. Gootichi Abdiisaa Agaa dhumarratti gara biyyaatti deebi'e. Hunduus isa dinqifate. Haayile Sillaaseenis Abdiisaa erga simatee booda gara Abbabaa Aragaayitti ministeeratti isaa kan ture ergee akka inni qacaramuuf ajaje. Abbabaa Aragaayii fi
Gootonni kan biroo baay'een gootummaa Abdiisaa waan beekaniif aangoon irraa fudhata jedhanii isa sodaatan. Kanarraa kan ka'e Abdiisaa gara jeneraalaatti ol guddisuu irraa Abbabaa Aragaayii Abdiisaa gara akaadaamii waraana holataatti akka waraana baratuuf erge. Erga ji'oota hedduu baratee booda akka liyyuu teenaantiitti eebbifame. Kunis qondaaltota waraanaa kan Birteen kan duraan Abdiisaan Awurooppaatti ajajaa isaanii ture baay'ee naasise. Abdiisaan biyya isaa Itoophiyaa keessatti baay'ee hacuucame. Waraana Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti akka loluuf Abdiisaan gara Ogaadenitti ergame. Achirratti gootummaa fi ogummaa waraanaa guddaa yoo agarsiisus sadarkaa isaa waggaa dheeraadhaaf kaapteenii bira ol hin dabarre ture. Abdiisaanis erga waraana irraa deebi'ee booddee sadarkaa guddinaa tokko malee gara qe'eesaatti deebi'ee jiraachuu jalqabe. Gaaf tokko garuu bilbilli wayii isaatiif bilbilame. Shaambaal Abdiisaa barbaannee turre. Anaadha. Ergaan keessan maal ture? Sagalee Abdiisaati. Bor gara maasaraa mootummaa akka dhuftu. Maaliif? Deebii hanga libsoo ijaatti Abdiisaan deebiseedha. Mootichi si barbaada kan jedhu ture deebiin sagalee sanaa. Tole jedhee bilbilicha cufuun gara haadha warraasaatti deebi'e. Yerichi waan deemeef gara kutaa ciisicha isaaniitti qajeelan. Lamaan isaaniiyyuu siree irra ciisan malee waa'ee dhimmichaa waan garaagaraa yaadaa hirriba tokko malee bulan. Bari'uun waan hin oolle. Ganama yeroo simbirri waccuu ajajaan shantamaa geeraa namni jedhamu dhufee balbala rurrukute. Eenyudha? Sagalee Abdiisaa ture. Ana geeraadha. Seenaa jechaa Abdiisaan balbala baneef. Abdiisaan nama geeraa jedhamu dursee beekus mana isaa dhufee waan hin beekneef ganama sana dhufuun geeraa baay'isee Abdiisaa ajaa'ibe. Geeraa har'a immoo isaa baate. Seenikaa jedhe. Asumaati. Masaraa mootummaatiin ergamee dhufeeyyuu maallagumaaf na barbaadanii. Lakkiin eguma waan namaaf natti hin fakkaatu. Waan fedhettuu mee uffata kee sirriitti uffadhuuti gara masaraa mootummaa akka dhuftu jedhee ofirra deebi'e. Abdiisaanis tole jedhee ajajaa shantamaa geeraatiin balbalaa baasee ofirra deebi'ee haadha warraasaattis wanta geeraan jedhee isheetti hime. Dhimmichi Abdiisaaf iccitii ta'us garuu rakkoo akka hin qabne hubatee qophaa'e. Uffata kabajaa ajajaa poolisii waraanaa qaba ture uffatee gara masaraa mootiitti qajeele. Waardiyyoonnis akka inni barbaadame waan beekaniif ol galchan. Mootichis dhimma garaagaraa kaasanii waliin dudubbatan. Sa'aatii 3 kan ta'u waliin turan. Waliin dubbii sana booda mootichi gootummaa Abdiisaa sababeeffatee oolmaati biyyaa fi mootii moototaaf oolte jechuun kabajaan aangoo koloneelummaa kennanii fi gara hojiittis akka deebi'utti himan. Kun Abdiisaaf dinqii ajaa'ibaa ture. Amma namuma soorama baasanii turan muudanii gara hojiitti deebisuun sababuma maaliitiin laata? Yeroo muudame sana akka badhaasaatti konkolaataa appeelii qabatee gara mana isaatti deebi'e. Kun maatii isaatiifis waan ajaa'ibaa ture. Abdiisaanis maal kana qofaa har'aa booda gara hojii kootti akkan deebi'us ajajni ba'eera jedhe. Nama dhaggeeffataa jiruuf ammas raajiidhuma ta'e. Sana booda gara masaraa mootiitti ramadamee mooticha eeguun hojii isaa idilee ta'e. Garuu kun Abdiisaaf hojii rakkisaadha. Dhiibbaa umurii fi waraanota gammoojjii keessatti hirmaachaa turerraa kan ka'e bakka 7 madaa'ee ture. Namni akkasii kun mootii cina dhaabbachaa ooluun ulfaataadha. Miilli isaa bokokee dhukkubbii cimaa itti ta'e. Galgala miila isaa sukkuumuun haadha warraasaatiif hojii ta'e. Haa ta'u malee eenyuyyuu furmaata waan hin kennineef haala kanaan itti fufuun Abdiisaaf dirqama ta'e. Hoggantoonni isaa olaanoo kan biroon kanumallee hojiidha jedhanii nu caalaa mootiitti dhiyaatteetta hinaaffaa jedhuun mooticha irratti barattootaa fi humnoota warraaqsichaa dadammaqsanii fi qindeessan waliin quunnamtii qaba jechuudhaan iyyatan. Wanta ragaadha jedhanii amanan hundaas dhiyeeffatan. Abdiisaan sobaan himatamee mana murtiitti kan dhiyaate kan biyya Xaaliyaaniitti aansee kun kan lammataadha. Haa ta'u malee of eeggannoo cimaadhaan diinota isaa seera duratti jilbeenfachiisuudhaaf kuranaaf haaraa miti jedhee socho'uu jalqabe. Xumura irrattis ni mo'ate. Bilisaanis gara mana isaatti deebi'e. Sana booda hoggantoonni isaa kun waan godhan waan dhabaniif ariitiidhaan xalaa hojii dhaabuu fi soorama ba'uu akka barreeffamuuf taasisan. Xalayichis Abdiisaa qaqqabe. Dubbichi shira ta'uu hubate.
mirrisaa waan danfeef murtee fudhachuufis onnate. Abdiisaan nama fixuuf jedhamees oduun lafa guute. Dhimmichi hooggantoota olii bira ga'e. Hooggantoonni oliis dhimmicha callisanii dabarsuu waan hin feeneef Abdiisaatiin akka nama balleessaa qabuutti lakka'anii waggaa 2 adabarra akka turu taasifame. Guutichi bosona Awurooppaa biyya isaatti hidhamaa ta'e. Osoma Abdiisaan adabarra jiru mootummaan mooticha moototaa Darguutiin bakka bu'e. Darguunis hooggantoota siyaasaa mootichaa sassaabee hidhe. Waraan Abdiisaa kan ture Mangistuu Hayilamaariyaam aangoo qabate. Abdiisaan dursee xalayaa duraan barreeffameefiin soorama osoo hin ba'in waan tureef Darguun akkuma aangoo qabateen fulbaana 1967 akka lakkoofsa Habashaatti meeshaa mootummaa harkasaa jiru galii taasisuudhaan soorama ba'uu gaafate. Xumura ji'aa kana yeroo lammataaf soorama ba'e. Sana booda jireenya soorama ba'uu booda itti fufe. Yeroo kana badii mootummaan Darguu dalagus mormaa ture. Itti dhiyeenyaan Mangistuus waan beekuuf bilbilaaf xalaadhaan dhiisi jechaanii ture. Yeroo Abdiisaan dirree waraanaa ture Mangistuun loltuu isaa ta'ee Abdiisaaf hojjetaa ture. Yeroo tokko waraarri maal akka ta'e Mangistuudhaan maali yeroo tokko rasaasaa 30 gattee jennaan ani simmaarree maaliif hin dhiistu? Uummata rakkisin jedhee ture. Garuu Mangistuun ergaa Abdiisaa kana hin jaallanne. Inumaayyuu jibbisaa itti caalaa bule. Kun kanumaan ta'ee osoo jiru dhiibbaan karaa keessaa falaa akkasumas kutaalee biyyattii irraa cimaa dhufu dirqama lammummaa kee ba'i jechuudhaan manaa waamanii leenjitoota waraanaaf waraanota duraan jiran mana isaatii deddeebi'ee akka isaan leenjisu Mangistuudhaan ajajame. Innis tole jedhee raawwate. Yeroo jedhamettis waraana leenjisee baase. Kana boodas dirqama koo ba'eera jechuudhaan gara maatii isaatti deebi'e. Jalqaba onkololeessa bara 1970 akka lakkoofsa Habashaatti fayyaa Abdiisaa irratti rakkoon tokko uumame. Yeroo sanatti dhukkubbiin itti dhaga'amaa ture. Akka garaa muruu waan godhuuf akkuma laayyootti ilaalee dhiisee ture. Garuu dhukkubichi akkuma bulaa deeme hidda gadi fageeffataa deeme. Jabaatees dhukkuba isaatti dhufterraa yaalamuudhaaf murteesse. Yeroo kun hunduu ta'utti na dhukkube jedhee gara manaatti deebi'ee ciisee hin beeku. Sababa murtoo isaa kanaan konkolaataa isaa kaafatee gara hospitaalaatti qajeelee maatiiniif biyyi nagaadasee akkuma yeroo kaaniitti isa geggeesse. Kun kan ta'u fulbaana 30 bara 1970 akka lakkoofsa Habashaattidha. Hospitaala inni seenee kan ajajaa poolisii waraanaa sadarkaa jalqabaa sana ture. Qorannoonis ni taasifameef akka yaada maatii isaatti qorannoon taasifamee fi qorannoo maramuu garaati. Qoratamee haala salphaan gara maatii isaatti deebi'uun qoranicha booddee karaatti hafe. Yaaliin baqaqsanii yaaluu godhamuuf akka qabutti himame. Kutaa siree warra qorootii fayyamame irra akka ciisutti himame. Ganama isaa onkololeessa 1 bara 1970 akka lakkoofsa Habashaatti yaaliin baqaqsanii yaaluu taasifameef. Yeroo kanatti wanti rifachiisu Abdiisaa irraa hin dubbifamu ture. Hinumaayyuu yeroo jalqabaaf garaa dhukkubsatee hospitaala deemee yaaliin baqaqsanii yaaluu taasifamuunsaa baay'ee ajaa'iba ture. Xumura irratti eenyuufillee laafee kan hin beekne irreen isaa ni laafe. Eenyuufillee mo'amee kan hin beekne dhaannaan onnee isaas ni dhaabbate. Abdiisaan onkololeessa 3 bara 1970 akka lakkoofsa Habashaatti haala hin eegamneen mo'ame. Mootichi warra adiif gurraachaaf injifatamee hin beekne akkasumas gootichi naazii faashistii horfee gumaa dhiiga lammii isaa baafate gootichi leetanaal koloneel Abdiisaa Aagaa harka kennate. Gara jireenya namaaf hin oolleetti imale. Mana kiristaanaa qulqulluu Sillaasee magaalaa Finfinneettis boqote. Yaadannoo Abdiisaatiif manni barumsaa sadarkaa 2ffaa Najjootti argamu maqaa isaatti moggaafamuun mana barumsaa Abdiisaa Aagaa jedhama. Jaallatamoo daawwattoota keenya namjabaa keenyaarraa asuma irratti goolabna. An Daani'el Tasfaayeeti.